Lijared amne dana simada jirtu ijoolleen Oromoo jirtu ijoollee Kush jirtu ijoollee Afgaanistaan jirtu Afgaanistaan maal godhaas keessam qeerroo qarree mee bilbila keessan naa kennaa qarre amma mucaa tokko maal naan jedhe ati waa'ee Finfinnee maal si galchee naan jedhe ani silaa dhaloonni koo asuma guddinni koo asumaan baradhe asumaan daladhe asumaan guddadhe maaliif naan gachuun jedheen gaafadhe namichi kana wajjin immoo haasa'uun barbaanne namichi kana immoo yoo callisani bilbila Waaqayyoo qabaa naan jedhaa si gale ati maaf zaranyaa taatee naan jedhe dura ani zaranyaa miti Oromoodhaan jedhe ture immoo anis Oromoodhaan naan jedhe yeroo kana amma nama miti seexaanayyuu Oromoo ta'uu barbaadaan jedhe na jaalattu na faana jirtu anis isinuma faanan jira amma tapha tokko wannoon jedhaa geerarsaa Mekae gerarure amma garuu yeroon isaa yeroo boqonnaati miti ciseen gerara Mechise gerarure metae gerarure isin jaaladha waan ofii ergaan koo indaga isin jaaladha galatoma Lijaredin guddaa sagalateeffannaa hamileen itti xiqqaate tamsaasa keenya guyyaa irraa addunyaa guutuu irra teessanii karaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin kan nu daawwataa turtan guddaa isin galateeffannaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiis baay'ee isin jaallannaa isin galateeffannaa qeerroof qarreekoo baay'ee isin jaallannaa qeerroo eegaa kaa akkuma asii galtaniini tokko irreechaaf of qopheessaa lammaffaa qeerroowwan hin ijaaramne ijaaraa kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kallattiidhaan kan isin biraan gahaa jirru akkuma itti fufetti jira galma barkumee jirra qeerroo Finfinnee waliin dargaggoonni ana biratti argamu carraa hojii mootummaarraa yookaan immoo gama mootummaatiin waan jiru otoo hin eeggatiin ofiin of deeggaree jiraataa kan jirudha eenyu jedhama kutaa magaalaa kamirraa akka dhufes nu hima jechuudha eenyu maqaan kee eenyu kutaa magaalaa kamirraa maqaan koo Ridwaan Abduuti kutaa magaalaa Kolfee naannoo Beenyaarraayi dinagdeedhaan akkamitti of deeggartee jiraataa jirta dinagdeedhaan utuu gargaarsa mootummaatuun barbaadiin ofii ofuumee hojii uummadheetanii hojjetaa jira mootummaan tokkoon keenyaan hojii manatti nuuf fiduu hin danda'u hojii otuun tuffatiin gadi buune liistiroo caammaa xaragurraa kaanii aga jablooti hojjechuu qabna yoo magaalaa Finfinnee keessa deemte namoota afaan Oromootiin dubbataa liistiroo xaraguun argitu namoota jabloolee gurguratan argitu namoota lebaa baatanii gadi buusan argitu uummanni keenya hojii tuffachuu dhiisee gara hojiitti gadi bu'ee hojjechuu qaban jedhanii galiin kee maalidha akkamitti of deeggaraa jirta Finfinnee keessa galiin koo anaarra waggaa 12 Finfinnee keessa gahuun dhiibbaa baay'eerra darbiinas ga'ee amma garuu lafti nuu baree jira namoonni keenyas wal balee walirraa bituu jira ottuu hojii tabaanuun jedhan uummataan hojii ottuun tuffatin ati eenyudha maqaan kee kutaa magaalaa kamirraa dhufte Ragaa Duroon jedhama bulchiinsa Faasilkiirraan dhufe kan inni irraa sitti dhufee fi takkalaa uumaa deeggaruu nama dhufe gochi inni hojjechaa jiru waan namatti tolu waan nama kakaasu waan ta'eef Finfinneen adeemsa
qaalii keessa dhufte dhiigni hedduun itti kaffalameeti carraa har'aa kana kan arganne mee hegeriin keenya maal fakkaata qeerroon akkamitti wal dhagee deemuu qaba jettaa kaayyoon keenyas hagam achiif gooneerra yookaan immoo hagam galmaan keenya irratti yaadda. Warri afnee jirru kun hambaa warra afee lafa warra dhumanii sana hambaa warra afeeti waan ta'eef waan isaan nutti laatanii dabarsan san nutti dabarsanii deeman san galmaan gahuudhaaf qophii xumurree jira nuti qeerroon Finfinnee jechaadha. Akka kutaa magaalaa keessanitti maal maal fa'aa hojjetaa jirtu? Hojii dinagdee irratti hundoofne hojii garaa garaa irratti hundoofne liistiroolee kan tane akka liistiroo irratti illee hundoofne hojjechaa jirra nuti akka garuu hojii otoo hin tuffatiin jechaadha. Gama siyaasaanii gama hawaasummaadhaan akkamitti walitti dhuftu? Gama siyaasaanii siyaasti keenya iyyuu garaa gara yoo ta'e ilja Oromummaatti walitti nu fide waan ta'eef waan tokko nu godhu sanarratti hundoofne gara fuulduraatti Oromoo fi Itoophiyaa kan jedhamu kana gara fuulduraatti deemsisuudhaaf jirra. Galatoomii ati eenyu jedhamta kutaa magaalaa kamirraa dhufti? Taaddasaa jedhani hiikaa magaalaa qabri sagalirraa hin dhufe ani kan hin dhufe injiinar Taakkalee Uumaa deeggaruufan. Kaayyoon har'aa tokkummaa yaa'ii tokkummaa qeerroo Finfinneeti. Kanaaf kaayyoon kana hagam hubatteetta akkamittis cimee deemuu qaba jetta? Haallamma amma haalli irra jiru haala baay'ee baay'isa jedhu bareedaadha. Boodalleen irreecha irratti illee haaluma kanatti of qopheessine irree tokko taane akka gaggeessinu barbaada. Kana. Gama diinagdeetiin illee akkuma jirutti qeerroo Finfinnee hojii kana liistiroodha mana qulqulleessuudhaaf osoo hin taane hojii tokko irratti gurmoofne wal gurmeessinee to'e hojjechuu qabnan jedha. Amma fakkeenyaaf akka taaksii taraas kabbarii jedhanii to'e as keessa jiru kanatti isarratti illee wal gurmeessinee hojjechuu qabnaadha. Amma abbaa biyyummaallee beekaa jirra. Abbaa biyyummaa biyya qeerroo ta'uu isaallee kun amma nutti urgaa jira. Baga milkoofnan jedhaan hunda keenya nu. Galatoom. Mee maqaan kee eenyu kutaa magaalaa kamirraa dhufte ati? Tasfaayee Gaariin jedhama kutaa magaalaa Nifaas Silkiirraa dhufe. Hayyee mee kaayyoo sagantaa kanaa yaa'ii qeerroo Finfinnee akkamitti hubattee hagam sii gale gara fuulduraatti deemsuudhaaf immoo qoodii sirraa eegamu maalidha? Kan akkatti naa galee wanti hundumtuu baay'ee gaariidha. Buduu ifa akka nu ta'eef hunduu amma galmaa'ee waan jiruufu isa irratti hubannoo adda addaa sirriitti fayyadamuudhaaf keessattuu magaalaa Finfinnee irratti irreecha keenya akka irreeffannuuf sirriitti hubannoo gahaan fudhannee jirra. Qeerroon irratti walii gallee saraba kanaan kinoo har'a kan ayyaana akkanatti bareedu miidhagaa kana jalqabne kana fakkaata jira. Ijaaramni kuni milkaa'ina irreecha dhufuutiif qooda maalii qabaata jettee yaadda? Kun baay'ee gaariidha. Qooda guddaa qaba. Kan bara meeqa waggaa dhibbaa meeqaatti kan irratti rakkachaa itti dararamaa baane sana keessa amma ifa nuu ta'e isaan warrumti kaanutu amma akka dhufanii nurratti hirmaatan sirriitti manaa hin qabna. Kanaaf waan guddaadha kan hubannoo guddaadha kan qeerroo irratti suumnee kan jirru waggoota 2-3 durattis. Kanaaf waan guddaadha sirriitti ija keenya nuu bana jennee kan yaannudha kan ittis abdannudha jechuudha. Ulfaadhu galatoomi. Ilma abbaa gadaa isa Afrikaa tokko godhe ilma abbaa gadaa isa diimokiraasii diriirsaa jiru kabajamoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Qeerroo Award garagal. Egaa suuraa kana gareen qeerroo Finfinnee kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi kabajamoo injiinar Taakkalee Uumaa kantiibaa magaalaa Finfinneetiif nuuf geessu suuraa kanarratti akkuma argitan umrii isaanii guyyaa dhalootaatti haga har'aatti hojiin isaan hojjetan barreeffamee jira. Akkasumas mul'anni Dr. Abiy akka biyyaatti akka Afrikaa fi akka addunyaatti qaban keessatti kan barreeffamedha. Hamileen garuun xiqqaate Qeerroo Award kennaan kun kennaa garee kanaa qofaa miti. Kennaa qeerroo Finfinnee keessa jiran 250,000 baga gammaddoon. Tole kanaaf isin kennaa kana nuu geessadha. Dandeenyu hundeen bubuqqifna yoo didde ilmooti guddifna. Diina buqqisuu nu baqamna ni falmana ni falmana. Sabra! Angaf duraalee gumaan hin baane jedhaduun dubbi jabaatee mirgaa biyya falma dhaloonni har'um jabeessi mul'aan labee taati tiruun mirga uumamaalee nurraa murtu turte yartuun ulaan baniini bobaa jala seetti galeeni.
jabeessi abbaanumaan tolti keeni sodaa jaraan qabdu jedhiini sodaa du'aan qabdu jedhiini sodaa jaraan qabdu jedhiini gamtaan buluun hamma jedhiini walii galuun hamma jedhiini walii toluun hamma jedhiini mariin dhufuun hamma jedhiini malaan loluun hamma jedhiini innoon qabdu diinaan tuffatini gaayyoonu dhiira okkolchiisa Hinamanin alagaan bineensa bishaan si nyaatu si kofalchiisa nu callimnaan arbaciise seetee nu dammaqnaan fuulamee qabuute akka dhukaaf ibsilaa dhumneerra gamtaan lolle kanumaaf dhibneerra jenneerra mirga kooti camnaan mee harki bitaa maal harka sana hubataatu arga ormi yoo dhichifatu cidhaa gaafa soolammiin mana hidha dulleen akka dhiichifnu fedha ormi yoo burraaqee korfuu koo garaa didee gammachuu jaallan koodhuman daagata gootatu gumaa baafata gaafa ajjeese saadata kan du'e seenaa yaadata 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 seen soosee gowwaa bineensa boollaa tokko sagal waraanu waylugna taanee tooftaa dhabaaf turre duraanu hayyuu wal taatee biyyaa falaa walitti tasaasa lubbuun sodaannee harkaa mullaa mormarra kaasa onnees jennaanii sanyii taaddeeti barranoonni waan gama hicciiti sadama saadooti barbaadee sodaa jaraan qabnu jedhi sodaa du'aan qabnu jedhiini maalum nu sossobu malani yaajemne baafanna dhiiga sodaa lubbuun qabnu jedhiini sodaa jaraan qabnu jedhiini maalum nu sossobu malani